Bakka qidaan irratti nagaati namni na gargaaru hin jedhu. Haati koo bokkaan gaafa roobuu jalqabu fuutee bokkaa keessa nageesse silaa hin duutu kun jedhanii. Isa booddee bokkaan amma danda'e achi sareetu itti kennan itti natti kennama gaa biddeen qoonqoodha waan ta'eef bakka nan nyaata. Arranaaf sibira ga'ee maaf salphate dhugaanii. Arranaaf sibira ga'ee maaf gatii dhabe dhugaanii. Yooyaa shamaa harka fuuni hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaadha waaqayyoof haa galatu dhufneeti jirra jechuudha guyyaa irraa kanas jechuudha viidiyoo waliin ilaalaati kan nuti deemnu jechuudha irratti illee riyaakti gocha viidiyoon kun hedduu garaa nama nyaata jechuudha akkuma isin jalqabatti argitanii mee ammallee gidduun isiniif galcha jechuudha. Maqaan koo Bikkeedha isaan jedhama. Bakki itti dhaladhee Wallagga Lixaa godina Dambidolloo aanaa Muggii ganda Eenachee jedhamutti dhaladhe. Ani dhaladhee akkasumatti na argee miila lamaan deemeen beeku. Miiluma tokkoon nan deema. Yeroo jalqabatti akkasittiin inni miila tokko kanaan utaalatuun taane harkuma kootiin daa'iman ture. Utuun harka kootiin daa'imu turtii keessa immoo gara miila tokkoon akka nama shekkidoo taphatutti adeemuun jalqabee jechuudha. Isa booddee otoo man akkasitti jiraadhu waggaa 9 yeroon guutetti maatiin koo darara humnaa waliin irratti geggeessu turan. Maaliif ijaan qaamarruu ta'ee dhaladhee fi akka namaattis nan lakkaa'an turan. Gaafa keessummaan mana keenya dhufullee namuma 2-3 illee achi nan baasan turan. Fakkeenyaaf namni qaamarruuni tarree namaatti illee ofiin lakkaa'uu hin danda'u. Mana barumsaan dhaqaa jedhee gaafadhe. Mana barumsaa inni nattu nama akka keetii miti kan baratu yeroo baay'ee jechi isaan ittiin maqaan ittiin nama hoggaasaniin illee na waaman maqaan isaan ittiin na waamanii maqaa namatti hin tolleen illee na waamu ati mormaa ol lama naan jedhu gaafa. Akkuma jalqabarratti argitanii obboleettiin keenya kun qaama hir'uudha yookiis immoo uumamaanii anaafati waan hundumaan guutuudhaan dhalanne jechuudha. Isheen garuu qaama hir'uutiin kan dhalattedha jechuudha. Innis immoo kalaqa ofii ishee osoo hin taane kanaaf haadhaa fi abbaa ishee osoo hin taane kan ganama uumaan ittiin kalaqee lafa kaa'edha jechuudha. Nama hundumaayyuu akka bifaa fi akka fakkaattii akkaataa kee hundumaa kan lafa kaa'u waaqayyoodha jechuudha. Kanaafuu obboleettiin keenya kun akka kanatti dhalatte garuu gidiraa guddaatu irra ga'ee jira. Sababa maaliif sababa qaama hanqina ishee jechuudha. Akka waan isheen uummatteeti jechuudha. Isaan dabalatee karaa maatiin illee jechuudha. Akka isaan ishee ceephaanii jechuudha. Akka isheen dubbatte jechuudha. Mormaa ol namallee hanga itti jiratti mormaa gadi garuu nama miti. Garuu ofii ishee uummattee miti jechuudha. Fakkeenyaaf ani akka kanatti dhalachuu koo fi yookiis immoo akka kanatti kalaqamuu koodhaa fi naaf eeyyamanii yookiis maatii kutaa akkasitti na godhe osoo hin taane anas osoo hin taane waaqayyoodha. Mee viidiyoo itti aanu kana keessaatii waa hubattu jechuudha gara jabummaa namaa. Yoon qaamarruu ta'eyyuu xabinatti dhaga'ama. Ijoolleen biraa taphatan gaafa laalu ijaa xabinatti dhaga'amuuf guyyaa tokko baheen yerootuma ollaa koo jiran faana naqee taphadhe isaan mana jiran turanii. Isa booddee gaafa bakka deemanii gara manaatti deebi'anii amma nan jiruun ture. Isa booddee gaafa na waamanii owwaadheennaan amma dafi kottonnaan yeroo san akkasittiin shekkilatu hin taane nan daa'iman ture harkuma kootiin. Achumaan gaafan gara manaatti galu akkuma ammallee bokkaan roobuuf jedhu kanatti bokkaan roobaa dhufe. Isa booddee haati koo bokkaan gaafa roobuu jalqabu fuutee bokkaa keessa nageesse silaa hin duutu kun jedhanii. Isa booddee bokkaan amma danda'e achitti natti roobee erganni caameen booda fuudhanii gara manaatti nagashan. Isa booddee gaafa isaan gara manaatti nagashan arrabi koo dubbachuu hin danda'u harki koo walitti hiikamee sosocho'uu hin danda'u ture. Isaan booda abbaan koo gaafanni gara magaalaatii gara manaatti galeedhee na waamnaan owwaachuu hin danda'u ture hin jala. Isa booddee maal taatee jedhanii gaafannaanii hin qorrite fakkaataadhanii. Isa booddee na waamnaan nan jalaa owwaachuu waan hin dandeenyeef zimmuman jalaa hidheen ture. Isa booddee abidda bobeessanii fidanii baadiyyaatti dhaladhe waan ta'eef abidda bobeessanii gaafa bira nagaanis dubbachuu hin dandeenye guyyaa lamaaf jechuudha. Akkuma isin afaan ishee dhageessan kana jechuudha. Miira qaama hir'uu taatee hadhalattu iyyuu malee namummaan itti dhaga'ama akkasumallee gaafa daa'ima taanee dhalannu nuti taphataa dhufnee tapha sana dhiifnee immoo gara namoota keenya kunis ceephoo maatii sana darbitee miirri
xabaa waan itti dhaga'amuu fi wajjin xaba kan isheen ollaa wajjin deemte sana booddee immoo hin waamamte gaafa waamte sana immoo qaama hir'uudha akka qofa akka keen fiigdu jechuudha. Harkaaf miillaa fi ija gurraa waaqayyo sun dhoowwatiin. Fayyaanii fayyaa akkuma jedhamu jechuudha. Kanaafiyyuu fiigdee galuu hin dandeessu. Ammallee sa'aatii amma jirtu kanatti illee jechuudhaanti hin shakkalti yookiis immoo miilla tokkoon utaalti. Namni miilla tokko eessayyuu gahuu hin danda'u jechuudha. Jaalala nama argitanitti jaalalli hin jijjiiramne achitti afaan waaqayyo qofa jechuudha. Gaafa haalli kee bareedaa, gaafa ilkaan kee ifaa, gaafa fuulli kee ifaa, gaafa qarshiin qabeenyaa fi kiisii kee guutummaan si guutu jechuudha. Hundumtu fira keeti. Gaafa ati hir'uu, gaafa ati rakkinaa, gaafa fuulli kee dukkanaa garuu homtuu si wajjin hin jiru. Tokkicha olii isa samii fi dachee diriirse sana duwwaatu si wajjin hin jira. Haati hin jijjiiramti, obboleessi hin jijjiiramu. Achumaan ageeras maaliif mana namaa yoo jiraatte dubbatachuus hin dandeessu. Yoo fakkeenyaaf mana harka isaanii keessa hin jira waan ta'eef dubbachuu hin danda'u. Zimmuu madhee yoon baasee boobaadha keessi koo garuu na bu'aan. Isa booddee himee waaqayyoon jedha keessa kootti. Kanaan booda maalam yoo na fudhatte hin ga'u baqa. Kana caalaa maati nama rakkistu ana malee hin qabdu jedhi baqa. Anas nayyuu qaama duudha. Kana caalaa ammoo maa namaan na rakkistaa jedhee taa'ee mana ofitti gunguman ture. Isa booddee baqa. Bakka naquus hin qabu waan ta'eef ittumaan dhiiseen ol galeen giddiitti gajjadee harkaan daa'imeen bakkuma ciisu dhaqee ture na ciisee baqa. Guyyaa lamaafan bakka sanaayyuu hin sochoone. Akkuma sareetti itti kennanitti natti kennama gaabiddeen qoonqoola waan ta'eef baqa na nyaadha. Lubbuun na keessaa baala waan ta'eef maal godhee na nyaadhe baqa. Rakkinni biddeen taasisa baama soobii namaarra nama nyaachisa. Obboleessa yoo isin ittiin cinnatee dhaqaa lafa namni kadhatu jiramanii achitti nageessaa nagataa namni na gargaaru hundi du'u. Asitti garuu fira qabdee namni na gargaaru yookiin baqqaa dhaqii daandii isatti nagaati namni na gargaaru hin jedheen bakka. Kun hundumtuu harkaaf miilla dhabuu ishee fi yookiis immoo qaama ishee keessaa hir'uu ta'uu isheeti. Osoo isheen akka isaan olii fiidii ta'eeti jechi kun irra hin taa'u. Osoo biyya biraa ta'eeti warra akkasii iddoo gaarii kaanii sammuun isaanii firii akka ta'u godhu. Garuu biyya keenya keessatti isuma beeknu kana jechuudha. Dubbannus wanti dhufu tokko hin jiru. Akkasumas immoo qaama fayyaa fi harkaaf miilla ija nan qaba gurraan qabatanii boosiftan warri dhiphistan warri gidiristan bor garuu dhiiga hoqqistu dhiiga tuftu har'a hundumtuu ifaadha. Toora wal galaadha sammatammoo jechuudha. Gargaarsa hin qabdu. Sababa qaama hir'uu ishee gatamtee dagatamtee tuffatamtee maqaa biraatiin waamamte jechuudha. Argitanii jaalalli namaa hin jijjiirama. Yeroof qabas dhaabbataa miti. Dhufee qabee gara waaqayyootti harka akka inni kennatullee godhee jedhanii dhugaa naa ba'an. Nuyi garuu maaltu dandeessita iltii miillana uummata duratti qaanofna jennee tonna si dhiibneeyyuu sokkinee naan jedhanii isa booddee misaa irratti dhugaa naa ba'u turanii ilaalcha akkasiifaan qaban ture. Kana hundumaa keessattiyyuu gadin ilaalama nana qallalama dha amma irratti hojii waaqayyoon dhiifne waldaan amma keessaa tajaajilu waldaa warra makkaana Yesuusii kellaa dobbee jedhama. Ammas immoo kanan jiraadhu manuma namaati. Akkuma isinitti himee gargaarsuma namaatiin malee ofii waan ittiin of gargaaru tokko hin qabu. Cunqursaa hedduu qaama ishee irratti jecha hedduu baattee dhuftee as geessee hangarraallee jechuudha gargaarsa hin qabdu. Sanuma keessatti immoo nama waaqayyoon tajaajiltudha. Ani iddoo kanatti wanta isiniif dhaamu jechuudha. Warroonni fedhii qabdan namni kamiyyuu taanaan dhaamsanii dhaammachuu qabu garuu obboleettii keenya kalaaleen dhaqxee obboleettii keenya kan as baasteetti. Waldaan kiristaanaa eessa jirti? Gaafa lubbuun tokko akkatti gidirfamtu akka isheetti dhiphattu waldaan kiristaanaa Itoophiyaa keessaa eessa deemte? Yoomiif dhaabbatte?
hojii waldaa kiristaanaa hoo maali? Anaaf gaaffii guddaadha. Kan akkasii gargaaruu qabu. Kennaan keessa jira Waaqayyoon tajaajilti. Saaratti dabalatee immoo qaama hir'uudha. Asuu qabna jechuudha. Gubaa obboleettii keenya kana Waaqayyo ishee yaadatu akkasumallee nuti illee bukkee dhaabbachuu qabna. Viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Nagaatiin tura. Like, subscribe, share gochuu hin dagatina.